Jawar Muhammad qabsoosaa kumatti fufee jira daqiiqaadhaan post godhu barreessuun agartee ergaa keessan ergamtee post godhuun akka suuraa fi karaa barreeffamaanis akka itti fufee jira jechuudha. Mee daqiiqaa sa'aat akkaasii qofatti yeroo hagam akka barreesse ilaala. Daqiiqaa 14 dura barreessee jira, daqiiqaa 18 dura barreessee jira, akkasuma deebitiin daqiiqaa 24 duras barreessee jira, daqiiqaa 24 dura baxxasee jira. Kan biraa immoo daqiiqaa 26 duras barreessee jira, akkasuma deebitiin daqiiqaa 32 duras barreessee jira, akkasuma deebitiin daqiiqaa 36 duras ammas barreessee jira, akkasuma deebitiin daqiiqaa 48 duras barreessee jira. Arabalo daqiiqaa 48 duras barreessee jira, akkasuma sa'aat akka duras barreessee jira, sa'aat akka duras ammas barreessee jira, post godhee jira, sa'aat akka duras ammas barreessee jira, sa'aatii 2 duras barreessee jira. Kun kakaleessatti asirraa gad jechuudha. Barreeffama inni arra barreesse kana uummata Oromootiif wanta Oromiyaa keessatti ta'amaa jiru kan inni post godhe karaa keessattiin uummanni ergaa fi ture waliin dubbisnaa jechuudha. Oolmaa Oromiyaa jechuu dandeenya. Oolmaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti godina Harargee, godina Shawaa akkuma asirratti dubbista yookaan argaa jirtan bakkoota garaagaraatti jechuudha. Taateen kunniin kata'amaa ture. Nutis gaa waan inni barreesse kana karaa sagaleetiin isin dubbifnaa. Laayikii godhaa, sheer godhaa. Nama bira keessa laayikii godhaa, follow godhaa, sheer godhaa isiniin jechuun barbaada. Haya tokkoffaan maali? Godina Shawaa Bahaatti isin geggeessaa jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan godina Shawaa Bahaatti jechuudha. Godina Shawaa Bahaatti ummanni aanaa Fantaallee kan waggoota 3 dura abbootii gadaa isaa jumlaan jalaa ajjeefaman ammas darara biraaf saaxilamee jira jedha. Jawwee har'a guyyaa 14 dabaree jira. Guyyaa 14 dabaree jira jechuudha wanti kun. Aanaa Fantaallee naannoo mata haratti ummata baasanii halkanii fi guyyaa aduu fi qorra keessa sababa tokko malee bulchaa jiranii jedha. Maanguddoo fi haadholii dabalatee qeerroo fi qarrees achumatti ugguraa jiranii jedha. Guyyaa 3 dura ammoo ummanni achitti dhumuu dhageenye jechuudha. Ummanni achitti dhumuu dhageenye qaamni hidhate kan hin beekamne ummata achitti uggurame san baasuuf tarkaanfii irratti waraanni mootummaa irratti fudhachuun nama 5 eega ajjeese boodaanis ummatatti garuu dubbiin cimee jirtii jedha. Ummannis ugguramee ala jira quba qabaadhaa jedha. Kanaana Fantaallee kunii jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan waggaa 3 durallee ummanni kun dararamaa ture, ammas dararaan itti fufee jira jechuudha. Haya kan biratti egaa isin dabarsaa kan godina Harargee lixaa kanatti isin dabarsaa jechuudha. Godina Harargee lixaa aanaa Xuullootti immoo dargaggoota humnaan raayyaa ittisa biyyaa geessuuf yennaa yaalan maatiin jechuu barbaadetti maatiin morminaan milishaan haadha warraa fi abbaa warraa akkasumas daa'ima isaanii walirratti ajjeeftee jedha. Maatiin dinnaan milishaan abbaa fi haadha warraa abbaa walirratti ajjeeftee jechuudha. Namoota biraas madeessitee suuraan naaf ergame hedduu suukanneessaa waan ta'eef maxxansuu hin dandeenye jedha. Godina Harargee lixaa aanaa Xuulloo Araddaatti jechuudha kan wanti kun raawwatame. Guyyaa 19 Jaafurii bara 2017 jechuudha. Ilmi keessa raayyaa ittisa biyyaa deemuu qaba jedhanii haadhaa fi abbaa ilmi kiyya hin geenye jedhanii dinnaan ajjeesan jechuudha. Ilmi isaanii raayyaa ittisa biyyaa hin geennennaan ajjeesan jechuudha. Lubbuun nama 3 darbitee kan jirtu yoo ta'u uleen humnaa ol warri tumame hospitaala Ciroo fi Hirnaa jiru jedha. Kan yakka kana raawwate ammoo Muhammad Ahmad Abdoo qaama nageenya natti fakkaata. Nasruu Jowoodee milishaa Raddaati. Kan du'an ammoo Idris Umar Giddii, Aisha Bakar Musa, Adadun Mustafa Umar daa'ima waggaa 5 bismillah. Kan madaa'e ammoo Iftuu Shariif xiyyiitiin dhahamtee hospitaala Hirnaa jirti. Kan uleen tumame hospitaala Ciroo jiru wayyaa rabbi nagaan obuus wallahi rakkanne jaran ajjeechaaf tumaa fi bakka namni rukutamuu fi qaama wanni waa ta'uun salphuma tokko goone ilaalaa jirra dhugaa rabbi isin jedha. Waan taatee amma Oromiyaa keessatti ta'amaa jirtu mee ilaalaa mee akka waan Jawaar agartee jibbansa wayii isin irraa qabullee gootanii hin ilaalina. Kan biratti isin dabarsa gaa godina Booranaati kunini dhimma gurmaa'insa gandaa jedhuun gidira ummata miskiina horsiisee bulaa Booranaa irratti raawwatame. Ana Dubluq ganda horsiisee bulaa galee Fantaallee maqaa waajjira
gurmaa'insa gandaa ijaarra jedhuun ummata miskiina homaa harkaa hin qabne kan birrii miliyoona 2 marsaa marsaan irraa sassaabaa turan akkasuma ummata rakkoo beelatiif haala hammaataa keessa jiran haala cimaa keessa jiru kana gama koon mallaqa humnaan harkaa fudhatu gama biraatiin ammoo mallaqa fidi jechuun doorsisa namoota 11 maqaan isaa armaa gaditti heeraman jumlan hidhatti darbatan rabbi kan hidhamanii beeka armaa gaditti kan isaan hidhanii jechuudha kan milishoonni hidhan rabbi isaan haa balleessu galmoo eegasini dubbisaa galma taree dullachaa jaarsoo maqoote gaa akkuma isin lakkaame kanaa kan biraatti isin dabarsaa jawwee akkam jirta naguma ani yuunivarsiitii Jimmatti barsiisaadha rakkoo hamtuu nuti keessa jirru rabbi qofattu beeka hojii hojjannee qarshii 1,000 fudhachuuf kutaa faayinaansii irra deemnee kadhannaa qarshii 1,000 fudhachuudhaaf kutaa faayinaansii irra deemnee kadhannaa jechuudha biiroo faayinaansii irra deemnee biiroo mallaqaa irra deemnee kadhannaa overtime yeroo dheeraa sa'aatii dheeraa jechuudha overtime okay waggaa darbe wantoota hojjenne mara nu dhoowwatanii wantoota hojjenne hunda waggaa darbe nu dhoowwatanii waa biraatiif oolfatanii qaamni itti himatu hin jiru mooran kun walumaa galatti giddugala barnoota osoo hin taane giddugala siyaasaa bilxiginnaati erga ta'e bobboleeraa sagalee nuuf ta'ii maaloo jawwee kennaa kuno namni nutti himannullee hin jiru kanaaf jawweenu sitti mannaa sagalee nu ta'idha namni kun yuunivarsiitii Jimmaati jechuudha kan inni barsiisu yuunivarsiitii Jimmaati kan barsiisu jechuudha jawwee akkam jechuudhaan eegalee jawwee akkam jirta naguma ani yuunivarsiitii Jimmaa barsiisaadha rakkoo hamtuu nuti keessa jirru rabbi qofattu beeka hojii hojjannee qarshii 1,000 fudhachuuf kutaa faayinaansii irra deemnee kadhannaa hojii hojjannee birrii 1,000 fudhachuudhaaf biiroo mallaqaa irra deemnee kadhannaa jechuudha kutaa faayinaansii irra deemnee kadhannaa jechuudha overtime sa'aatii dheeraa yookaan ammoo guyyaa dheeraa waggaa darbe wantoota hojjenne maraan nu dhoowwatanii waan biraaf oolfatanii qaamni itti himattus hin jiru mooran kun walumaa gala giddugaleessa barnoota osoo hin taane giddugaleessa siyaasaa bilxiginnaa erga ta'e bobboleeraa sagalee nuuf ta'ii adaraa jawwetti ergatee jechuudha kan biraa kana kan biraa dhifama kana maqaa inshuraansii fayyaatiin mallaqa uummatarraa guuranis ummata tajaajilaa hin jiranii jedha ummata tajaajilaa hin jirre jechuudhaan komii ummanni dhiyeeffate yookaan ammoo qeerroon tunniin dhiyeeffatanii jechuudha banee isin dhageessisuu danda'a kunooti jaarsa kanaa jechuudha akkuma isin argaa jirtanii ana komatanii jechuudha daqiiqaa takka akkas gurbaan kun kami kanaa jechuudha gurbaan kun heenya kana Finfinnee irraa ayyaanaaf maatii gaafachuu Wallagga lixaa mandii dhaqnaan gaafa ammajjii 7/2025 ajjeesan mucaan hiriyaa keenya turee jedha mucaan hiriyaa keenya turee jedha ani waliin baradhee jedha Daawud Hayilee Gammachuu jedhamaa jedha rabbi nagaa nu abuusu Jawaar qabsoosaa akkuma itti fufee jira really photo fi akkasuma barreeffama ummanni erguu fi kan inni post godhaa jiru jechuudha Videonis sagaleenis akkasuma deebitiin karaa suuraanis karaa videonis keessannaa ergaa turanii sagaleen takka yookaan ammoo videoleen takka suukanneessaa waan taateef gadhiisu ni ulfaata suukanneessaa waan ta'eef jechuudhaan kan inni barreesse even akka Jawaarin barreessin an qubee amma Jawaar Muhammad barreesse fi qubee nama biraa barreessetti erge annan beeka amma fakkeenya qubee kana Jawaar Muhammad barreesse shababaatti ummanni aanaa fantaalle kan waggoota 3 dura abbootii gadaa isaanii jumlaa ajjeefaman ammas darara biraatiif saaxilamaa jiranii barreeffame kun amma ni dubbata Jawaari barreessam kun amma himannaa namni akkamoo afaanii nagartee isatti himatutti himannaadha jechuudha so akka waan Jawaar jibbansa warra wanni irraa qabu tokko fagootanii ilaalina waan ummanni keessanitti ergate kana jechuudha kan inni post godhu so guyyaa har'aa kana fakkaataa walitti deebinaa share like godhaa YouTube keenya subscribe godhaa sagalee keenya illee share godhaa isa jala seenne waan inni guyyaa har'aa gadi dhiise jechuudha kan amma isinii qoodaa turre postii hagam gadi dhiise kan jedhu laallaa egaa guyyaa har'aa tokko hagammade amma sa'a 12 tokko 2 3 4 sa'a tokkoon keenya beekishaan 6 sa'a tokkoon keenya beeka 6
torba saddeet sa'a tokko amma saddeet sa'a tokko keessatti yeroo saddeet gadi dhiise jechuudha Jawaar. Saddeet sagal kudhan kudha tokko jechuun sa'a lama keessatti yeroo 11 post godhe jechuudha. Sa'a tokko keessatti yeroo 8 jechuudha Jawaar kan guyyaadhaa post godhe. Ajaa'iba rabbi. So akkana walii qooda walii deebina nagaatti.